Haya kan fayyaa keessanii jirtu annagaa kodha waaqaaf haa galatu jechuudha. Har'a barumsa tokko isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Barumsi isin qabadhee dhufe jechuudha. Galaxy S22 hatra jechuudha. Paaswordii isaa yoo dagatte manuma keessan teessanii akkamitti akka banachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Amma bilbila kan abbaan isaa paaswordii dagatee na bira fide jechuudha. Garuu karuma salphaatiin manuma taa'een banaaf jechuudha. Isinillee akka wanta kanaa yoo isin mudate manuma keessan teessanii akkamitti akka banachuu dandeessan viidiyoo kanarraa barachuu dandeessan jechuudha. Hiriyaa keenya illee ni fayyada yoo jettanii yaaddan sheer gochuuf hin dagatina. Video kana laayikiin haa eegallu. Hara barumsatti hin darbuun dura garuu warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Laayik godhaa. Komantii jalatti gaafii barbaadan na gaafadhaa. Isiniif hin deebisa isin karaa wanta barbaadan jechuudha. Karuma kanaan kara barumsatti haaceen amma adabameen jira jechuudha. Banuu hin dandeenye jechuudha. Garuu karuma salphaatiin manuma taa'een bana jechuudha. Wajjumaan haa ilaallu. Amma jechuudha power batanii kanaaf jechuudha voolii batanii walirra gadi qabna jechuudha. Egaa walirratti gadi qabne booda laayitiin kun akkuma dhaameen gad dhiifne kan walirra gadi qabna jechuudha. Hojjetaati walumaan haa ilaallu jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan power batanii fi voolii batan isa power ittiin hirriftanii fi isa yeroo switch off irraa kaaftan itti fayyadamtan san walirratti itti fayyadamna jechuudha. Akkatti gadi qabne turra jechuudha. Egaa akkuma laayitiin kun kan ifaa jiru akkuma dhaameen gadi dhiifne lameen kan walirratti gadi qabne jechuudha. Isa akkatti egaa qabne turre booda akkuma laayitiin dhaameen jechuudha. Gadi dhiifne isa lameen kan walirra gadi qabne maasii. Isa sagalee hir'isuu fi isa sagalee dabaluu fi isa switch off irraa yeroo itti kaaftan itti fayyadamna jechuudha. Akkuma akkatti qabnee turreen jechuudha. Barreeffamni Galaxy jedhu yeroo switch off irraa ka'e jechuudha. Akkuma ilaaltaa jirtan kana gadi dhiifne jechuudha. Power batanii gadi dhiifne isa sagalee ittiin dabaltan san qofa gadi qabnee turraa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkatti naaf fide jechuudha. Egaa akkatti naaf fide booda kan sagalee hirriftaniin kanaan jechuudha irra gad oofna jechuudha. Irra gad oofne data factory reset isheetu kan irratti jechuudha. Isa kana jechuudha akka okkatti itti fayyadamna jechuudha. Gadi qabna yeroo tokkoof jechuudha. Akkuma argaa jirtan karaa salphaan bilbila kana data reset godhaa jira jechuudha. Irra gad oofna kana jechuudha. Voolii batanii fi isa lameen kan itti fayyadamna jechuudha. Irra gad oofuu fi irra ol deebisuudhaaf jechuudha. Amma iddoo kanarratti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Factory data reset isheetu kanarra gadi buufne kanaan jechuudha. Power batanii kanaan okkee jennaan jechuudha. Akkuma argaa jirtan karaa salphaatiin bilbila kana jechuudha. Patternii daganne jechuudha. Paaswordii daganne karaa salphaatiin reset goonee jira jechuudha. Bilbila birallee kan dagattan paaswordii isaadha. Karaa salphaatiin akkamitti akka banachuu dandeessan isinitti agarsiisa warreen dagattan jechuudha. Komantii jalatti na gaafachuu hin dagatina jechuudha. Warri akkatti isin mudate jechuudha. Paaswordii dagattanii bilbila keessan mana keessanii teessan yookaan immoo mana moobaayilaa deemtanii wacii baay'ee baaftan karuma salphaatiin akka mana keessan teessanii banattan isinitti agarsiisa. Komantii jalatti gaafii na gaafachuu dandeessan jechuudha. Amma start goona jechuudha. Karaa salphaatiin bilbila kana banaa jira jechuudha. Agrii kan jedhu isa dhuma kanarratti gadi qabne agrii jennaan jechuudha. Stop up manually ishee dhuma kanarratti gadi qabne jechuudha. Wi-Fi yoo hin barbaanne speak jennaan jechuudha. Skip ammallee next roll akkatti jechuudha. Accept amma paaswordii itti galfatu yoo barbaadne jechuudha. Amma itti galfatanii bira darbuu dandeessan isin jechuudha. Ana wanta itti galchuu hin barbaanneef jechuudha. Skip jedheen bira darbe jechuudha. Kana yeroo tokko ofirraa ol bunne agrii isheetu kana gadi qabna jechuudha. Next
bilbila kana akka armaan salphaatiin finish nu jedhee jira jechuudha xumurree jira jechuudha. Warri akkatti isin mudate karaa keessaatiin karaa koomantiitiin na barreessuu hin dagatinaa. Karaa salphaatiin bilbila kana jechuudha daataa isaa balleechinee paaswordii isaa balleechinee jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha. Bannee jira jechuudha. Gaaffii akkanaa yoo barbaadan koomantii jedhan na gaafadha. Viidiyoo kana garuu sheer gochuu hin dagatinaa hiriyaa keessaniif akkasumas laayikii godhaa. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraabii gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabadhaa. Galatoomaa wanti na dhaggeeffatan.